Alaati birummaa qabdi wanti isin beeytaniin didiram Ustaas amma walumaa galatti jechuudha. biyya kan jenni amma fuulli dhiifameeti Hayi fuulli yoo feete ni dibama. maal dibana waan dibatan hin beeku bar. Asuma lamaan jidduu lallaalaa jenneen alaati birummaa qabdi achiin beeytani. Abbootiin amantaa. Eessa jidduu? Siif nagaa. Natti Ustaas naan galle. As jidduu jechuun as jidduu jechuun maali? Waan as jiru maali? Waan as jiru. Eetu quraanni numa hin dubbatu. Wayi. Dubartii dubrummaa qabdu harmaan beekan kaa'e. Zayituuna qaba. Ustaas bifa mana nurra dawwala. Nagarre. Hin jijjigu. Laal ni jabaa ta'u xiqqaa tokko jechuudha. Ni jabaa malee. Wallahi rakkanne wallahi saalfanne si jala. Maal jechuun namaan dawwala dhiifama. Himnee jirra gaa sanumaan beeytanii akkasitti hubadha kitaaba kana isinii himen jira. Ina Ustaas maal irree jiru maal fakkaata akkam jirtaati akka biraa. Jirra alhamdulillah ammaati bakka ulii ganaa nama diinii tokko nama tokko kaa inni Anamma jira. waa'ee dhiiraa natti naaseen Ustaas dhiiran fadhoon. An dhiiran fadhu. Dhugaa barbaadaami waa'ee dhiiraa natti naaseen. Dhiira nan barbaachisu nan barbaachisu. Ayee anaafisii wajjaa isaa abshirayyee yaadin ishee kana. Wallahi dana amantaa. Kunneen teenya nama abdii murate hundallee akkanatti boojitii artani. Wallaahi lazi. Nama dhiira irraa abdii kutate hunda. Dan boojiti ammaati. Asiiti Ustaas. Sanasitti naa sonu obsiyati. Haase kaarra waat qashuma haase akka namni nurratti hin beeknetti mistereessi haase. Lakki. Hayya warra jala jirtan. Warra jala jiran dhiisi anuma amma mistereessituma akka namni nurratti hin beeknetti misira hansiite. Antanan hin beeku waan. Waan akkanaa baran asirratti naa baran. Wallahi ulannaa jees. Maaliif naasoyit? Naasa waan akkanaa si naasa jechuu kiyya. Dura namni keessaan salaam waliin jedha waan ta'eef akkas. Okay. Dabareen kan itti firee hangaatuudhaaf. Hangaatuun argattee bara hin dhageenye. Hin dhageenye aboonni siin nan beeka siin nan beektu viidiyoo wayii takka illee waraabee fi jirtu beektee siin nan beektu anniin jala. Viidiyoo gurbaa wayii tokko gurbaa bareedaa tokko argattanitti fakkaate. Maashaallah mabruuk jedhanii du'aayii godheef. Abboon akkana naaseen maal uummanni IPdhaa walitti qabaabbiree akkas godha maal dhiirti faayidaa. Hangaatu baga nagaan dhufte qaali. Welcome. Baga nagaan eedan assalaamu alaykum irra deebi'an mallee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gurbaa warra firaati moo dhugumaan? Kan jalaa kan gubbaati nurraa osoo waan haappii hundee isin dhugaan seenaadhaati. Akkam nagaa qabdanii isin jirtanii? Nyaatana jedhaani bara IPdhaa walitti fidanii jedhaani bara. Na beektan gaatu. Akkanatti sirra konna dhugaan seenaan hin jetta yoo obboleessa taate uumaatiif rakkoon qabu. Laa obboleessa malee. Isin yoo feetan obboleessa biyya arbaan jireettanii. Lubbiyyi akkamii si wallaalaa hin beektan sin beeku jechuun maal jechuudha? Si dadee mataan akkana dhukkube na quba qabdaa gaafattiyyoo. Dhugaa jeemee. Rakkoon qabu. Wal bara. Si dhukkubee moo? Wallahi laazib rakkadhee. Akka mukaa dhaabbaddeef hin jettu. Baraan sababa moora na jaalatu jee rakkatu kana jechaan bar rakkachuu dhiisee badhiisin maa jecha jiraachuu jira bar. Wallahi hangaatu viidiyoo tiitookii xiyya jala galimee viidiyoo nan basote takkaraa. Garuu wanni hundinuma dabarti beektaa yeroo maafi malee. Ganana irraa waraabanii abshee. Kaamtuu jedhee saanuma isaatiitti hafasii galee. Mama bayaa waan jala geesse. Maal jaa? Asboota ganana irraa waraabanii.
Ustaz Muhammad Bhai Amal ya tesa. Maal jennee Samiri waa barreessinaan jeeni. maal jemmoo tan dhageenyaani. Waan isaanii jeera keessanii gaa. Yes, amma di maal guddaa. Paraan ta'inga. Garaan na dhukkube. Baga nagaan dhufte agaara mul'ata. Meera Ambar waan Samiriin deebiseera. Dhuga baana dhaamsa buleessaan namaa dhaame. meera kata daqiiqa takka guutuu dhaabbattee deebistee ba. Garaan na dhukkube wallaahi. Haati Fuula garaa fuula naa deebisi. Gannaa jechaa jirti yani akkam goona. Fooloo deebisi lubbuyya foolos godhee jira. Ara fooloo su godhee baran hangaatu. Kaanii walirraa qabna kanaan na godhe. Kaanii walirraa qabna kanaan na godhe. Geemni kan kee yoo ustaaza geema si gaafa dhageen walbee wallaahi qoflaan garaan na dhukkube. Febraarii guyyaa tokkooti. Baatiin dhumattee taseentu guyyaa takkaasa. Baatiin Janawaariin tun dhumattee ata maqaa Muhammad Bayaanin banattee as jala naatee sokoottu roon bulook jalan sii galcha. Baqa taa'u turtaadhiis. Koy ustaas fiidoo beera. Mul'attu. Koy. ليش نديده فيديو؟ Oh my god. Qawween duraanuu baala geedhaa bar qawween ammaa miti qawween durumaanuu anaaf baala gummaa qaba. Addee mul'attu bara akkanatti ol jeeyi taa'e akkanatti laala akkanatti ol jeeyi taa'e. Koy fiidoo nadide ustaas. Alla fuula ati fuulli kee duraanuu bareeda maal gootaati? Naa fuula dhiqachuu fi miti. Nadide fiidoo nadide koy waa godhaa jira. Abbootiin amantaa ustaas qoflaan nu ajjeeste. Hidhii dibate turtaa? Laa waan dibadhu bar. Asirgate milkaayaa. Maal jechuun ustaas? Okay. Ati heerumtee gana aruusa nu haamtamoo? Ustaas waan na gammachiisu hin jedhin kaa maa? Okay, aruusa yoo aruusa nu dura dabarsee jijjiiratu taate maasha Allah. Siin jenna rakkoon qabu du'aa eegganna. Naa aruusa ammaan jedhu ustaasan. Ani rumuun fadhu bar. Ani rumuun fadhu jale. Oromoon fedhe hoggaatu kan? Heerumuun fadhu. Maa sii jilche? Laa na jilchuuf miti eefumaaf nam feesi. Maal jechuudha? Kam jechuudha? Maati nama miti? An nama jechuun nam barbaachisu bakka jasti hin jiraame. Nama jechuun fedhiin qabdu? Salaa ustaas min kaanfachiisin kaamaan jechuu kabajaan seddafneemi. Laa jechuun yoo nama heeruman fedhe jechuun tarii nama jiile lammaffaa nama tarii nama fayyaa hin qabne natti fakkaata. Laan fayyaa qaba. Lakki bu'aati heeruma hin feeta abshir. Namuma jaalala si qabsiisu argannaan rakkoon qabu hin cinqaminati. Wallaan bareedduudhaan. Hun ammoo. Wallaan. Bareedduudhaan. Wallah. Hangamta kan bareeda? Eessaaf bareeda fuula keenyarraa? Sillaalle. Maan argaan jirtu viidiyoo mul'adhu? Viidiyoo namni hundi laalu beektaa qophatti laalan baradda.
Aha, kopha laaluu feetaati. Maal? Yaani maal laaluu jechuun amma sitti mul'atu jechuu barbaadeeti. Lakki viidiyoo namni hundi ilaaluu fi tan namni hoggaa nama jaalate namaa dabalee ilaalu addee jechuu barbaadeeti. Okay. Saniifuu amma sitti mul'atu jecha. Ati namni hundi si ilaale eessalle. Fakkeenyaaf yoo ayyee jettaate namni hundi nama si fuudhuu deemu san dura si ilaale akkamitti si ilaaluu danda'een. Anna heeruma ammaan jedhe ustaas. Heeruma fadhu isin hin jenne qara. من رغب عن سنتي فليس مني jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam. Namni sunnaa kiyya jibbe anarraa miti jedhe nabiin. Saniifuu heerumuu qabda jettee? Eewee wallaa maaliif jennaani nabiin alayhi salaatu wassalaam gaafa kaan ummanni kunis an abadan soomanan furu walitti hin dhaabayyeen kunis an abadan hin rafu kunis abadan ani jaartii hin fuudhu jennaan nabiin ani in soomana in fura inis in rafa inis in fuudha jeen akkasitti gaa marraqibaan sunnati Okay, ammati tujjaara wayii kana agartee ni jira amma daasoraa wayii. Daasoraa tujjaara wayii kana agartee ni jira itti na kannita. Diyaasbooraa Yaani tujjaara nama qabeenya qabu agartee hirtaatti ni heerumaa yoo ta'e jette na kannita. ati miskiinatti hin heerumtu ati. Miskiinni maal naa godharee? Tujjaara moo wayyee jedheeti. Hayee diyaasbooraa akkanatti gassidhoo ciqilee tanaa fi akkanatti gassidhoo feeta sitti roorris. Laanatti loorrisu jestu ustaas jaalatee na fuudhaami anis jaaladhee tummatti heerumaami. Barnaa deemsi gaafii diyaasbooraan ammaa ciqileedhaan nama tuma tokko jedhe lammaffaa sitti roorrisa dhalaa biraa deemee sirratti janahee fuudha. Ati nama kanaa irra si wajjin ammoo miskiina qawmaan qabne kasi jaalatu kan masuma qofa dalagatu. Oorruu xiqqoo waliin bitattanii oorruma xiqqoo tan dalagaa ati magaalaa ta'a ati bakka ati hin jiraa miti. Miskiina kanaa wajjin jiraatu irra si wajjin ammoo ati diyaasbooraa heerumuu irra si wajjin. Jesti bakka. Assalamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha maama bayaan. Jirra alhamdulillah. Taa'ee akkanumatti haasaan irraa baasee tura. Maal jette aanaa deebisiga? Amma ustaas akkami beektee anamma fakkeenyaa fi namayyuu fedhii garaagaraa qaba beektee. Tujjaara wayii yoo na agartee itti heerumu walumaa galatti. Aduun si ittiin tujjaaraa eeggattee. Walaa mul'annaa jechuudha. Maaf oduun nadhiiti maa? Laa wallaa aduun sitti hin dhiin keessaa zabana kana tujjaara zabana kanaati jettee aduun sitti hin dhiin haadhooti yookaan. Marqaa eeggatee jettee fu'aa wanni godhuun jiru qara duraan tujjaara barbaadee jireeti. Ammas laal okay. Diyaasbooraa qabeenya qofa qabu feeta malee ka ibaadaa qabu ka diini qabu hin feetu. Qabeenyas qabaatee ibaadaas qabaatee diinis qabaatee waa hunda haa qabuun fadha. Qabeenya qabaatee yoo diin hin qabanne maal naa godha? Qoy obboleettii too waliin hin dalagattanii miskiinummaa wal fuutanii. Ani akkami beektee waan ganaa takka jedhanii nama jedha san hin barbaadu beektee kan mana dura qabu jiruu bareedduu na jiraachisuun hin barbaadu. Okay, duuba fakkeenyaaf gaa amma. Daa fayyaa jaanii hin qabaan. Bar fayyaa malee hoo?
Ustaz fayyaan maali? Fayyaan taqaamaati ka fayyaa isaanii qaba. Nan dhukkubeessa kiyyaa'u. Fayyaa malee hoo? Fayyaa malee maaliin qaba jettetti waan biraa? Okay, gama fakkeenyaaf gaamicaan inni yeroo dheeraadhaan waggaa dheeraa qabeenya si dura deemee carraaqee dalagee lafa bitatee mana irratti ijaarratee intala dubrummaa qabdu laalladhee xiqqoo fuudhaa jedheeti amma laaleen lafa intala saniitiittu qabeenya kiyya kanaaf illee naaf ayyee jajeeti intala dubrummaa qabdu akka ajaa'ibaatitti fuudha jedheeti taa'aa jira akkasiimi. Dubrummaan hin qabaree. Wallahi. Ay mami kakada naman to. Wala ako flan na just. Kadi kiyya malay na ko for distance pass. Naman ta. Amma zabana kana beeyta kitaaba tokko shabaaba barsiifne. Kakam. Qawween dhaaddattan sanitti gaafa suma ana ilaala gaafa geema kiyya. Hageeffadhu namni geema na taphachis gambar gaafuma duraatuun himee bara. Gaafa duraa jechuudha osoo hin namni dura namni geema na taphachiisu akkanaa gaafa isiniin jedhu. Ayyee